osoo natti dhagaames amma still qabsoon maal akka tahe akka bifa adda addaatiin godhuu qabnu hubachuun nurra jira akka oromootitti. Kamoltan Daawudi kenna Ziyaad diddaa gabrummaa nuu jiraadhu bismillah nuu jiraadhu waliif haa jiraannu. Waa'ee ar'a yaanni kiyya wanti ar'a isiniif dhiyeessuu barbaadu waa'ee rakkoo yoo qabnu furmaata akkamitti akka arganna yeroo hunda yoo furmaataan alatti waanuma rakkoo qofa yoo ka haasa'u taane baay'ee rakkisaadha. Wanni cufaaf moraala kennallee kuffisa, mentality kennallee tuttuqa. Kanaafuu nuti rakkina kennaatiif furmaanni barbaaduu qabna. Yeroo hunda doesn't matter how hopeless the situation is. Focusii kenna wanni katti ilaalachuu qabnu furmaanni ka hiikaa nuu fidu tokko keessaa nu barbaachisaa jechuudha. Sanuma barbaaduu qabna. Amma ani akkuma dura akka torbaan dabre isiniin jedhe rakkinni guddaan tokko qabnu mana keenya keessa jira. Rakkina guddaa garuu akka laafatti furmaata argatuu dandeenyu. Isinis maal jennaan innis maal jennaan isin gaafadhe isinillee meena yaadachiisa yookaan as gubbarraa dhageeffachaa jirti. Maalinni wanni sun? Komentiin hedduu jira. Ammoo namni naa deebisuun hin jiru ka. Maalinni akka laafaatti furmaata argatuu dandeenyu ka mana keenya keessa jiru qabsoo guddaan kan nu qabnu maali? Baga nagaan dhuftan addunyaa hundarraa asitti dhufuu keessan hedduu nama gammachiisa. Sila Oromoon akkanaa takka tahuu qabdi. Facebook gubbaa qofarraa osoo hin tahin bakka hundatti falmachuu qofa afaan toopikii afaan exactly jettanii kam afaanuma kanaati. Afaan Oromoo kenna kanaati. So ani amma wanti baay'ee tokko na yaachisu ummata hedduu na qunnamanii walii galuudha wal dhagahuun dhugaadha ammoo kan irra dubbachuu barbaade waa'ee afaan kanarraa hiti. So what was I saying? When I yaachisu jechaa ture. What was I saying? Ummata hedduu na qunnamanii waa'ee keessattuu dhaloota amma waggaa 8 dura bara 2013 jechuun gaafa ani afaan publications irratti dalage ijoolleen martu carraa argatanii mana nama hunda keessa afaan publications ture namnillee gammadaan ture. Amma keessattuu waggaa 4 dura kana yaanni qabsoos nu qabate qabsoo biyyatti deebinee wanti dagatamuu hin qabne tokko daganne ammas gama kiyyaan anis rakkina adda addaan na qabe ammoo narra dhagahuu dhabuu jechuun ani irraanfadhee jira jechuu miti. Seegalee waliigalatti qabsoon guddaa mana keessa jiru basically dagatamee jechuudha. Kanaaf ani yaanni kiyya guddaan fi gaafiin kiyya guddaan natti jiru ijoolleen amma dhalatan kuni ijoolleen akka kiyya fakkeenyaaf garam deemaa jiran ijoollee lamaa qaban waggaa 8 ture ijoollee qaban turre amma ijoollee lamaa qaba. Akkamitti ijoollee tana eenyummaa isaanii barsiifna? Yoo abbaan qabaanne hoo yoo haatiin qabaanne hoo yoo firaan qabaanne hoo ijoollee kanneen akkamitti barsiifanna? Ijoolleen eenyummaa isaanii afaan isaaniiti yoo hin beekne eenyummaa isaanii hin beekinii jechuudha. Akkasiin akkasiidha moo akkasii miti? Rakkoo kenna tokkummaa dhabuudha. Sun rakkinaa miti bardhugaa dubbachuudhaaf tokko tahuun jechuun uniformitiin adda baasuun nurra jira. Sunillee subjectii birallee tuttuqeetiin deema isiniifi. Give me some time. Subjectii kiyyatti deebi'uun barbaadammoo kanaaf akkam yoo goonee wayyaa ijoollee kennaa fi subjectima kanatti deebi'uun nurra jira. Hedduu keessanillee na gaafataa jirtan. Baay'ee keessan
ijoolleen teennaa ta waggaa 8 as dhalatte carraa ijoolleen waggaa 8 dura dhalatanii chance hin qabanii nu gargaaraa jedhanii na qunnaman. So kanaafu so many people namni hedduu mana ofii keessatti rakkachaa jiran hedduu ka duraan hin rakkanne amma rakkatuu eegala. Ka duraan rakkate amma bakka waasaniyyuu yaaduun fedhanii bar waan isaanitti dhagahameef jecha. Hawwiin an qabaa ture hawwiin kiyya tokko kitaabni afaan Oromoo akkuma kitaabni afaan Faranjiitiin argaa guddadhee sun maaliif Oromoo hin qabne ka jedhu motivate na kakaasee mana Oromoo hunda keessa akka seenuu jedhee hawwii kiyya ka ijoollummarra qabaa ture. Hawwiin kiyya sun bakkeen gahe galanni Rabbiin haa ga'u dhaqqabnee jirra. Namni hedduu na gaafataa jira. Okay, asimarrallee argaa jira. Ati dhimma Turkiirraa maaliif hin haasofne ka dhimma Oromoo kanarraa haasoftu? Bar dhimma kiyya ka Turkii fiiti ka Oromooti. Oromoo fi Turkii waan adda baasuu hedduu jira. Dhageeffadha obboleessa kiyya. Biyya Turkii keessatti namni afaan kiyyarra na dhorku hin jiru. Namni afaan Turkii hin dubbatin jechuun hin jiru biyya san keessatti. Namni eenyummaa isaanii ani Oromoo fi Turkii jedhee addaan baasu. Lachuu isaati lamaanuu lammii tiyyaati. Ka abbaa fi haati akkamitti adda baasuu danda'a? Lammii haadha tiyyaa fi lammii abbaa kee akkamitti adda baasame? Ka afaan Turkii kana sirriitti hin danda'a rakkoon qabu bar. Keessattuu namni Turkii cunqurfamuun hin jiru baramma. Ati amma ijoollee lama yoo harkaa qabaatte takka cunqursa keessa yoo jiraatan takka nagaan yoo jiraatan daa'imni ka miidhamee sunitti nin gargaara nin tattaafadha nin kakaasa yeroo jettu namni garagalatiin hay daa'ima sanniin maaliif dagattee jirtaa jedhan yoo si gaafatan hoo maal jechuudha gaafiin kunillee gaafii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Afaan Turkii takkallee hin cunqurfamne namnillee gabroomanii Turkiin. Warra Turkiin ijoollee isaanii afaan isaanii barsiisuudhaaf tattaaffii ajaa'ibarraa turan waa hedduu godhanii jiran. Keessattuu afaan san barannaan iskuula isaanii dhaqeetiin afaan Turkii isaanirraa baradhe. Garagaleetiin yeroo Oromootti yeroo laalu akkamitti namni population miliyoona 100 osoo qabaatan kitaaba akka Turkii kana akka Arabii kana akka Faranjii kana maaliif hin qabannee jedhee gaafadhe. Maali badii qabaare ana qofa kiyya yoo jalqabe anumarra haa jalqabu. Caccabsee afaan kiyya afaan caccabsaa kana wajjin haguma dandeenyeen tattaafadhaa jedhee abaa caarraa eegale. Kitaaba seenaa Oromoon baafnee bara. Kitaaba ijoolleetiif xixiqqoo kanneen caa jedheetiin deebise. Yaa obboleessa kiyya eenyummaa kan kee eeguu qabda. Ani fedhiin kiyya ijoollee Oromoo irra Turkii filachuu miti. Turkii irra Oromoo filachuu miti. An akkasitti hin guddanne. Abbaa fi haati kiyya isaan lamaan wal kabajjanii osoo wal hin dhoorkini aadaa lamaan baranne afaan lachuu baranne haasofne guddanne kunoo as geenye jechuudha. Waan isin godhuuf deemaa jirtan gaafii kanneen fa'a akka gaafii jettanii dhiyeessitanii ammoo gaafii san keessa waan bira jira. Xiqqeenyummaa nama xiqqeessuu jira jechuudha. No. This is not about responding to haters. Beekadhu. Namni kanneen fa'a waan bakka ati karoora ati qabdu bakka gahuu saniidhaa fi bakka biratti si garagalchuu edan. Kana bar rakkinni. Ammoo akka badeetti hin fudhannu. Bakka ati deemuu barbaaddu bakka na harkisuu barbaaddu sanillee ana beeka quba qabaa jechuudha. Amma immoo qabsoon kun keessa seenee amma garuu isin na gaafachaa jirtan. Ani immoo gaafis kanallee uf gaafataa jiru ammaan tana maal jennaan akkuma duraan isin hime an amma haadha ilmaanii lamaati. Ijoollee lama waan qabuuf jecha isaanillee akka afaan Oromoo baratan barbaadan. Akka afaan Turkii baratan barbaadan. Akka afaan Chaayinaa, afaan Arabii, afaan hunda akka dubbatu barbaadan. Keessattuu abbaa isaanii, haati isaanii, afaan isaanii beekuun priority dha. Jechuun duraan dursee karaa san tarkaanfachuu narra jira.
ijoolleen biyya ala ijoolleen afaan bira akka afaan lammataatitti qaban akkam goonee barsiifna. Toopikii kanaa tuquu barbaada uummata kiyya. Sisteemii kamiin barsiifatuu dandeenya akka jedhu wajjiin mari'atuu qabna. Har'a ijoollee teenya afaan yoo barsiisnu akkamitti barsiifna jedhee irra xiqqoo isinitti dubbachuu fedha har'a. Har'a ijoolleen keenya itti barsiisuu dandeenyu karaa baay'ee jira. First of all, afaan tokko filattee afaan biraa dhiisuun qabdu. Achumarraa haa eegallume. Fakkeenya hedduutu jira afaan yoo barachuu barbaadde. Ana miti Google gubbarraa baasuullee ni dandeessan. Isinuu ka afaan 4-5 haasa'uu dandeettan ufuma keessan irra dubbachuu dandeessan bara. Ufuma keessan quba qabdan. Karaa ijoolleen keenya akka laafatti afaan itti barsiisuu danda'uun bifa addaan karaan addaatu hedduu jira. Karaawwan hedduu jiran san keessa karaa 3 har'a isiniif dhahuu barbaada. Dhibba tokko osoo dhahee isinillee dadhabsiisuun feene yoo kanaa goone kanaafa wajjin yoo jalqabne qabsoo mana keenya keessa jalqabna jechuudha. Qabsoo kan namni nu garagalchuu hin dandeenyerra tarkaanfannee itti fufuu dandeenya jechuudha. Har'a karaa 3 isiniif tuqa. Karaa tokkoffaa ijoolleen keenya kan afaan Oromoo itti barsiisuu dandeenyu kana jechuun immoo afaanis ta'ee wantuma hunda jechuudha. Tokkoffaa yoo jaalalaan barsiifne ijoolleen waan baay'ee sirraa fudhatan. Yoo jaalalaan barsiifte san takka filadhu takka dhiisi jechuu miti. Yoo suutaan obsaan itti himan tokkoffaa jaalalaan itti himu. Maal jennaani wanta jaalalaan barsiisan jaalalaan fudhatti ijoolleen. Siigalee jaalala. Rasaasni keessan tokkoffaa rasaasa jaalalaati. Kalammataan immoo obsa. Obsaan obsa qabaachuun baay'ee barbaachisa. Afaan Ingilizitti ka jedhan mammaaksa tokko qabanii good things come to those who wait. Obsinaa waan cufaa argatta. Namni obsaa qabu waa cufa argataa jechuudha. Ammoo teessee eeguun irraa ittuma fufuu jechuudha. Yoo nu obsaan isaan barsiifne ijoolleen obsaan nurraa baratan. Ka sadaffaan immoo nuti aadaa keenyatti. This is gonna be an interesting one. Nuti aadaa keenyatti rakkoo keenyas waan nuti jiruuf odoo hin beekin ijoollee barnoota isaan barsiisnus fe'ee itti goona. Itti feena jechuudha. Yeroo tokkoon fuunee irratti gadi kennina. Har'a baratuu qaba. Rafuun hin jiru hanga kana gootutti. Yaa aboo rabbi afaan Oromoo har'uma kana sii barsiisaa jedhanii ijoollee liqimsiisuu tattaafatan. Basically akka isaan nurraa fudhatus goonee osoo jaalatus jibbus dazmara rakkoon hin jiru. Irra eegna jechuudha. Yoo isaan hin baratin hoo yoo isaan hin baratin immoo maaluma gooname? Mee asuma irratti barreeffadha. Mee maaluma goona? Ijoollee yoo nurraa fudhatuu dhaban. Ar'asinii himee kaleelleesii himee kaleessaa dheengadda heelgadda kanuma dubbachuudhaaf sila haga ammaatii dubbisiif hin galu jennaan maal gooti namni hedduu? Ni aara. Itti aara ijoollee. Achii hoo? Ulee itti fudhannaa jechuudha. Ulee jechuun uleen ka harkaati, uleen ka arrabaati. Uleenis bifa hedduu qabdee bara uummata kiyya. Ni beeynaami. Faranjii keessatti dhalattee guddattee jettanii don't worry. Biyya kana keessattis anaa dhiisi ijoolleen Oromoo meeqatu ka biyya kana keessatti dhalattee guddattee uleedhaan tumamaan as gahanii jirani kunoo. Actually seena kiyya keessa dhugaa dubbachuudhaaf afaan Oromoo barachuudhaaf ani uleen alatti baradhe. Uleen hin arganne never. Sababa afaan Oromoo barachuudhaaf takkallee argadhe beeku. Obsaan jaalalaan na barsiisan. Sigalee? Kanaafuu ijoollee nama gurguddaaf miti bar ijoollee. Ijoolleen jaalalaan obsaan uleen alatti, arraba alatti, xiqqeessuu alatti yoo tahe ijoollee baay'ee waan baratanis waan fudhatanis
qabsoo jenna yoo ka haasa'u taane yaa ummata kiyya rasaasuma sadi sii kennaa bar qawwee keessaniif Gafin as jirti. Told to at what age should we start teaching our children more than one language? Sometimes they get confused and prefer not to speak any language. Okay. Gafin tokko kana gaafataa jiran waggaa ijoolleen waggaa meeqa tahaniitiin afaan hedduu barsiisuu dandeenya jechuun ijoollee tokko afaan lama afaan sadi yoo barsiisuu barbaadan waggaa meeqatti haa eegaluu wayyaa maalifi ijoolleen tokko confused sammuu isaanii garagalchanii afaan barachuu hin dandahanii jechuudha. So waggaa kamitti haa eegallu kana barsiisuu jechuudha. Ani amma akka ogummaa kiyyaatiin haasa'uu dandaha. Ijoolleen afaan barachuudhaaf wanni isaaf barbaachise namni tokko afaan tokko haasa'uu jechuudha. So for example, afaan tokko amma ijoollee keessanii fi afaan Oromoo fi afaan Arabii fi afaan Amaaraa fi afaan Chaayinaa fi afaan Spanish yoo barsiisuu barbaadan afaan walii galatti meeqa afaan shanan sun ijoolleen yeroo tokkotti fudhatuu dandahan jechuudha. Ammoo afaan suni afaan tokko nama tokko qofarra dhagahuu qabani. Fakkeenya kiyya isiniif kenna. Abbaa kiyyarraa afaan Oromoo malee afaan biraan dhageenye. Afaan Ingiliishitti hin maykne. Haati tiyyarra immoo warra haati tiyya akaakayyuu isaanirraa afaan Turkii malee afaan biraan dhageenye isaanirraa. So family kee amma namni gariin akka godhani jechuun gaarii miti kana godhuudhaaf namni tokko ani walitti makee Ingilishillee dubbadhaa, Oromollee dubbadhaa, Turkiillee itti makaa jechuun ijoollee confuse gooti. Amma ijoollee tokko daa'imni tokko mana tokko keessa jiraannaan guddifnaan namni tokko afaan tokko yoo isaanitti haasahe ijoollee sun afaan san fudhatuun xiqqoo yeroollee fudhatuun ni mala. Yoo xiqqoo yeroo fudhatillee kun rakkinni hin qabu maaliif yeroo isaan dubbatuu eegalan hunda isaanii fudhatanii dubbachuu eegalan. Biyya kanatti ijoolleen waggaa lamatti yoo dubbachuu dhaban rakkoo guddaa qabdaa siin jedhan. Ammoo an akka kiyyaatti an dafee hin haasofne. Daa'imni tokko xaxxaxxaa jedhanii dubbii daa'imaa akka qabuusan ani haasaasanii akkanaan jedhan akkanaaf himan an akkas godhaan turre watakkallee hin dubbanne. Jecha daa'imni isaanillee xaxxax jedhu hin dubbanne. Ammoo yeroon haasawaa eegalee san qajeelee afaan sadiin haasawaa eegalee jedhanii naa himan. So wanti nu godhuu qabne ijoolleen confuse akka hin taane afaanuma tokko qabuu jechuudha. Afaan tokko san yoo qabsiifte homaa rakkinni hin qabu. Amma kunoo biyya kanatti namni gariin akkamitti godhuu dandeenya walitti makaa jirra mee maaluma goona jedhanii namni yeroo si gaafatu. Don't worry, solution furmaanna saniifillee isinii qaba. Torbaan dhufuu kanneen fa'aa keessatti ni haasofna. Namni gariin immoo gaafii asirra hedduu argaan jira. Namni gaafina gaafataa jiru subjecti kana maal haasaa jirta osoo namni du'aa jiru osoo beelli jiru osoo rakkoo Oromoon osoo rakkoo hedduu qabaatani. Maalif kanarraa dubbataa jedhanii na gaafataa jiran. Let me tell you a simple reason why. Diina keessan kasirraa barbaadan ifaa gara asitti yeroo garagalchan akka achi ilaaltan isinii fedhan. Waggaa 4 akkanatti nu gowwoomsani. Nu hundi wanti harkaa lafaa qabnu dhiifne emergency 911 000 jennee as deemnee achi deemnee as deemnee achi deemnee waan mana ofii keessa kenna kana dagannee jirra jechuudha. Isaan ka barbaadan kanuma. Waggaa 20 fi BCC gooneetiin waggaa 20 san keessatti ijoollee keessan akka uf wallaalan gooneetumaan lola guddaa san mooyannee jirra leenjifnee jirra jechuudha. I think our biggest problem is that ijo afaan walitti makamneetiin afaan hedduu haasofnaa jechuu isiitiin fakkaata duubee Oromoo Arsii. I think that's the point. So anyway, topic ni kana amma fakkeenyaaf lolli osoo waraanni osoo jiraatu namni still rakkoo ima qabanii bar rakkoo jireenya qabanii rakkoo fayyaa qabanii rakkoo ijoollee qabanii rakkoo barumsa qabanii rakkina kanneen sababa waraanaaf jecha hin dhaabu bar. Nuti dhugumaan yoo hawwine akka leenjisuuf deemaa jirru yoo ka hawwinu tahe yaa ummata kiyya uf qopheessuu qabna
uf qopheessuu qabnu jechuun bifa hedduu bifa adda addaan qabaaba. Wanni tokko godhu wanni biraa gallakkisuu jechuu miti. Kana beekuu nurra jira. Ani amma waa ani ijoollee kenna akka suuta gataa deemaa jirru waan argeef hedduu nama rifachiisa. Nama iyyuullee homaatii mitii siin jedhani. Homaatii mitii jedhani. Afaan ofii gatii ittiin kennan. Maaluma qabaree homaatii ima barannaa jedhani. No. Biyya san keessatti baratan. Biyya kana keessatti hin jiru. Yoo ittiin haasofne namni biratti haasawu hin jiru bara ijoollee sanii. Beekuu qabane bara ijoolleen kenna. So amma gaafiin kaasii qabdanii dhugaa dubbachuudhaaf hedduu na gammachiisa. Maaliif live kana eega dhumatee actually wanni tokkoon qaba. Dhaamsa yoo naaf qabdan gaafiilee yoo naaf qabatan live kiyya keessatti seensisee qabadheetiin qopheeffadhee isinit deebisa. Waan isin beekuu barbaadan hunda takka takkaan. Akkatti godhuu qabnullee isiniifin hima, don't worry. Rakkoon qabu ammoo gaafii kan isin qabdan as gubbarra dhiyeessaa rakkinni hin qabu gammachuu hedduu na gammachiisa kana hunda isinirraa dhaga'u jechuudha. So pointii kiyya kan irraa haasaa ture waa'ee qabxii sadi yookiin rasaasa sadi qabsoo kan mana keenya keessa kana leenjisuudhaa fi kan barbaachisu rasaasa jaalalaa, rasaasa obsaa fi rasaasa ulee alatti kuni jalqaba. Wanni guddaa achi laalaa deema. So wanti guddoo keessa sadiin an isiniif ibse keessa kanarratti yoo dalaydan kabiras akkasitti akkasumas wajjii barataa deeman jechuudha. So kabiraa kan isin yaadachiisuu barbaadu waan kanneen godhuuf akkuma duraan isiniif dubbadhe kana waan kanneen godhuuf wanti barbaachisan guddaan kan isin feesise fayyaa keessaniiti. Fayyaa kenna. Mataan keenya qulqulluu tahuu qaba. Gabbaatee sammuu keessan yoo garagalfame mana keessatti yeroo ol seentan deebiftan qulqulleessuu isin tahuu qaba. Qulqulluu tahuu qaba. Fayyaa keenya eeguu qabna jechuudha. Nuti amma jireenya biyya keenya keessatti deemaa jiru kana wajjin waan biraa godhuun akka itti ulfaatuun hin beekamu. Anayyuu natti dhagame, nu hundatti dhagame. Namni gariin dalagaa deemuu dhiisanii manuma taa'anii jedhanii marakkatan. Garuu haga dandeenyee ijoollee keenya afaan barsiifnu mataan keenya qulqulluu tahuu qaba. Kana yaada keenya gara na deebisuu qaba. Yaadni uf duubatti harkisuu hin qabnu. Afaan isaa amma yoo ka akkas goon yoo ijoollee tiyya afaan Oromoo haa barsiisnu yeroo jennu isaas akka qabsootti ilaaluu qabna. Qabsoo, real qabsoo. Qabsoon mana kiyya keessa jettanii uf yaadachiisa. Guyyaa hunda mee har'a yoo hin goonelle yoo ijoollee keessan hin barsiifnelle har'a irra itti yaada. Qabsoon kiyya mana keessa jiru akka laafatti godhuu danda'u. Ka qabsoo mana kiyya ka cinqii tokko malee ka nagaa osoo qabaatan bilisa wajjin easy karaa laafaatiin hidhatamuu ajjeesamuu tokko alatti mana kiyya keessatti taa'ee qabsoo kiyya godhatuun kana. Akkamitti godhuu danda'a? Akkamitti qabsoo kiyya kana irratti dalaguu danda'a? Qabsoo laafaa kana jettanii kana uf gaafachuu qabdan. Ani illee as jira isin gargaaruudhaaf, isin deeggaruudhaaf, isin cina dhaabbachuudhaaf, isin waliin rakkachuudhaaf. Akkasitti waan kanatti yaaduu qabdanii kuni waan guddaa irratti dalagamuu qabu. Fi waan amma isin jedhu kana irratti gaafis yoo qabaatan torbaan dhufu. Amma as gubbarra na gaafachaa jirtan takka hanguma danda'utti deebisaa jira. Ammoo gaafilee hedduu jira kanaan booda irruma deebi'eetiin ni laaladha. Torbaan dhufuuf akka isin deebi'e gaafii naa ergituu dandeessan. Optionii isinii kenna. Tokko as gubbarraa barreeffadha. Lama accountii kiyyarraa voice message naa erguu dandeessan.
nama hedduu jira bar yeroo hunda deebisu ammoo nin caqasa. Voice message gubbarra gaafii yoo qabaatanii barreessuus beekuun qabdani abshir. Oromoon hedduu ka barreessuu hin dandeenye ka qubee hin dandeenye rakkoon qabu rabbiin voice message isiniif ergee bar bilbila keessanirra message irra dheeytanii gaafii yoo qabdan achi gubbarra na gaafachuu dandeessan. Yookiinis karaa ijoollee kennas itti gargaaratuu dandeenyus karaa kana wajjiin akka laalaa deemnu hawwii kiyyaati. Torbaan dhufu isinitti himuu qofaa osoo hin ta'in asitti taa'ee dubbachuu torbaan irra deebi'uu laaf irra haasa'uu irra isinitti akeekuu barbaada. Karaa laafaa ijoollee keenyatti akka barsiisuu dandeenyu isinitti agarsiisuudha. Baay'ee gammachuu qaba nin garsiifadhe. As irratti qophaa'aa kootta torbaan dhufu. Akka mana barnootatti deemutti pen and paper qalamaa fi waraqaa keessan fidadhaa kootta. Actually pen fi paper Oromoo fi yuun barbaachisu mataa isaaniitu akka compuutera ta'u san fidadhaa kootta asitti isinitti agarsiisa. Torbaan dhufu ni haasofna. Wanni isin dagatuu hin qabne eenyummaa keenya nurra fudhatamuuf deemaa jira. Yoo sirriitti hin eegne beekadhu nurra fudhatuuf deemaa jira. Ammumarra nurra fudhatu wedan. Namni eenyummaan keenya wallaaluu dhiisa ilmaan keenya eenyummaa isaanii barsiisuu jabaanne eenyummaa isaanii barsiisuu qabna. Ka amma ka hirribaa na dhoorkaa jiru afaan eenyummaa afaaniin alaatii namummaan hin jiru. Hin jiru. Akka furtuu hedduun qabaabar. An amma fakkeen an Oromoo jedhe yoo isinitti dhufe afaanuma biraati yoo isin haasofsiise. Hedduu keessaniif it's like afaan Oromoo beekuun namni yeroo wal kolfisiisan immoo yeroo walaloo yookiin yeroo shaakalanii yeroo waawee dubbatanii yeroo mammaayisan siif galaabar. Dubbii keessa seenuu dandeetta akka barbaadutti furtuu siif ta'a furaa siif ta'a. Ijoollee keenya barsiisuu qofa osoo hin tahin jaalalaan afaan ofiitiin boonaan akka isin barsiiftan fedhan. Torbaan dhufu walitti haa deebinu. Walitti deebinee gaafii isin qabatan qopheeffadha yookiin as gubbarraa barreessa yookiin akka voice note'itti gallakkisaatiin hin dhageeffadha. Torbaan yeroo kana keessatti fakkaatu kanatti taayimiin kana keessatti walitti deebinee itti fufnaa jechuudha. Fayyaana tahaa hedduu galatooma nagaan naaf tura. We'll be back. Walitti haa deebinu. Nagaatti isiniin jedha fayyaana tahaa ummata kiyya hedduu galatooma. Gaafii nama asumarra eegalee jira. Gaafii kanneen faa dubbisaa jira. Ammallee irruma deebi'eetiin si dubbisa. Mee wal haa jabeessinu, wal haa kakaafnu, wal haa leenjifnu. Wanti nu harkaa qabnu gatiin kenna ummata hundatti garsiisuu irra duraan dursee ijoollee keenyatti haa garsiifannu yaa ummata kiyya. Jaalalaa guddaa isiniif qaba. Anillee karaa hedduutiin waa hedduu lafa kaayee jira. Amma isin wajji sheeri godhu. Ijoollee kiyya wajji sheeri godheetiin, family kiyya, maatiin kiyya wajji sheeri godheetiin, amma kaa'eetiin ummata kiyya wajji sheeri godhuu barbaada. Mee sheeri haa goonu, like haa goonu. Live kiyya miti. To be honest with you, wata kallee natti dhagahamu. Video kana sheeri yoo hin goone that's fine. Ani ka barbaadu akka afaan keessan sheeri gootan. Akka afaan keessan like gootan barbaada. Santu fedhii kiyyaati. Yaa ummata kiyya nagaan naa oola galatooma guyyaa gaarii isiniif hawwa. Toltootu faatii nagaatti.